Dua kera ilmi Mariami, dua esmuira ilmi Mariami. Hawaasa kiristaanaa hundaan baga ayyaana sooma hiikkaa Faasikaan isin ga'e. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa. Dua kera ilmi Mariami. Biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa magaalota naannichaa ammayyeessuu fi misoomaa saffisiisuun jiruu fi jireenya uummataa fooyyessuuf ergama kennameef qabatee hojjechuu irratti argama. Eeyyeen biirichi tarsiimoowwan garagaraa bocuun magaalonni Oromiyaa iddoo jireenyaaf mijataa fi filatamoo akka ta'aniif karoora xiiqii baasee hojjechuu irratti argama. Galmoota magaalaa afur wabii nyaataa lammiilee mirkaneessuu, intarpireenarummaa guddisuu, tajaajila ammayyeessuu fi ogummaa dagaagsuuf hojjechuun biiroo misooma magaalaa fi manneen Oromiyaa magaalonni keenya karaa duudhaa fi eenyummaa uummata Oromoo dagaagsuu danda'aniin akka addunyaa fi Afrikaatti dorgomaa akka ta'an hedduminaan horachuu kaayyeeffatee hojjechaa jira. Dua kera ilmi Mariami. Magaalonni potenshaala qabaniin guddachuun diinagdeedhaan akka naannoo fi biyya utubaan taasisuudhaaf hojjechaa jirra. Kanaanis gandoota giddugala baadiyaa amala magaalummaa qaban qaama seerummaa magaalummaa kennuun pilaaniin akka hoogganaman hojjechaa turreen magaalonni naannichaa 732 akka ol guddatan taasisneerra. Dua kera ilmi Mariami. Maal kana qofa hojii misoomaan inisheetiivota magaalaa gurguddoo kanneen akka wabii nyaataa mirkaneessuuf qonna magaalaa bal'inaan qindeessuu, kilaastara misooma beelladaa ijaaruu, manneen qusannaa ijaaruu, iddoo jireenyaa mijataa taasisuu, misooma paarkiiwwan magariisuu ijaaruu, industirii godoo misoomsuu, kanneen tajaajila mana qopheessaa ammayyeessuu fi sosochii duula qulqullina hawaasaa qabateen fayyadamummaa uummataa mirkaneessuuf raawwatameen raawwii olaanaa galmeessuun danda'amee jira. Dua kera ilmi Mariami. Abbaa misoomaa uummata kan jedhu biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa miira tajaajiltummaa olaanaan uummata isaa tajaajiluu fi magaalonni teeknooloojiin deeggaramuun akka tajaajilaniif yeroo kamiyyuu caalaa kutannoo olaanaan kan hojjetu yoo ta'u, galmoota misooma magaalaa qabame mirkaneessuun badhaadhina maatii dhugoomsuuf hojii qonna magaalaa itti fufiinsa qabuu fi adda ta'een irratti kan hojjetu ta'a. Ayyaana gaarii biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa. Dua kera ilmi Mariami. Dua esmuira ilmi Mariami.